Oromiyaa akkamitti beeksisuu barbaada? Oromiyaan anas wanti jecha dhiqaantiisuu danda'uu miti. Walumaa galatti Oromiyaan dhagaadhaan jedhee jirta. Dhagaa yommuu jedhu bu'uura waa hundaatiin himi. Ashabaar kafuun hordoftoon Abduu Moobaayil Abbii jala jirtan keessanuu baga jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan. Waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayil Abbii subscribe godhaa. Maamiltoota keenyatti dabalama. Sagaleen gabaabduun amma dhageessan kuni kaleessaa viiziita Oromiyaa irratti shamarree dorgomteetiin baranaa warra Oromiyaa daawwachiisan keessaa tan hinjifatteedha. Komii garaagaraa kan shamarree tokkoffaa baatee kana irratti ka'aatiin jiru hin bareeddu afaan Oromoon beektu Oromoo miti faannoodha. Akkuma duree irratti dhageessan kana Oromiyaan dhagaadha. Oromiyaa maaliin ibsita? Oromiyaan dhagaadha. Jechuun fuula duraaf si nama Oromiyaa mul'isuu fi Oromiyaa keessa deemtee viiziit waan jedhamu sanidha. Akkamitti Oromiyaadhaan dhagaadha jettaa dhagaan sii ka jedhu jechuun qeeqa adda addaa kan sooshaal miidiyaa kanarratti deemu akkasuma namoonni hedduun ammoo lakki waan isin barattetu ogummaa ijaarsaatti ka jedhee siira dubbatullee jira. Mee dhugumaa waan isin jette Oromiyaan kun dhagaadhaan ibsamuun sirriidha ka jedhus waliin ilaalla. Wanni biraa tokko immoo waa'ee amantanaa OMN irratti deemaatiin jiru karaa sheekotii tokko tokkootiin jechuudha. Waa'ee irreechaatiin wal qabate OMN Oromoo akka waaqeffataa qofa godhaati jira. Miidiyaa kana hin gargaarina haga jechuutti jechuudha. Kanas bishinaan na dhageeffadha yaada kiyyaas akkasuma waan sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jirusi waan haala akkaataa amanutti keessa jirusi waan OMN jedhesi suutuma walumaan teennee walumaan laalaa walumaan haga dandeenyuun irratti siraayinaa irrattis walii galla jechuudha. Haga dhumaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti waa'ee shamarree kana mee osoo gara shamarree kanaatiin dabarre waa'ee OMN kana gabaabsee waa jedheetiin achi dabra. OMN irratti duula guddaadha kan barameetiin jiru kan gara sheekotii nama muraasaatiin jechuudha. Sheekotii nama muraasaatiin duulli kun kan irratti baname. OMN irratti qeeqni kun kan baname OMN maal akka jedhe kaa isinis quba qabdan fakkeenyaaf marii addaa kan jedhu gaazexeessonni baha Afrikaadhaa gaanfa Afrikaadhaa fakkeenyaaf Abrahaam Birruu akkasuma Guyyoo Waaree Obbaa Jirmaatii fi Yihuun Ingidaa fa'aa kan mari'atan irratti jechuudha. Waa'ee irreechaa fakkeenyaaf kan dhiheenna kana musliimaaf shirkiidha ka jedhu irratti akkasuma amantii waaqeffataati ka jedhu kana irratti waan isaan jedhan gabaabinaani abbootiin amantiidha hoggantoonni amantiidha waan kana hin dubbanne gabbahanii ibsan kennine musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u abbootiin amantiidha musliima ofan jenne ammas gabbahanii ibsa hin kennine kan jedhudha. Bakka kanaadha fakkeenyaaf kan namoonni hedduun muranii akkasuma gartee waa'ee fatwa amma dura rabbi rahmata isaanii haa godhu ishee adamtuu laafaa fatwa kennan akkasuma kashee Musaa su'aalaa fa'aa kanaan fa'aa wal bira fidanii jechuudha. Akkasitti irratti duula bal'aa haga gartee sadarkaa hin gargaarina miidiyaan kun miidiyaa gartee waaqeffataati amma duras dogongoroota akkanaa godheeti jira amma duras achirratti waa hedduudha kan jedhamu jechuudha. Anamma akka ilaalcha kiyyaatitti fakkeenyaaf jechuudha. OMN akkaataan inni jedhe sun wanti inni jedhe sun jechuudha. Hoggantoonni amantii ibsa hin kennine jedhan. Hoggantoonni amantii jechuun gaazexeessota OMN sun anamma kanatti fakkaatutti beekika. Hoggantoota karaa amantii kiristaanaatis haa taatu akkasuma gartee karaa amantii musliimaatiinis hoggantoota oguu jennu karaa majlisaatiin. Fakkeenyaaf majlisni yeroo har'aan tanaa kanumayyuu bara nama quba hin qabnetu jira. Garee fatwaatu jira, garee da'waatu jira, garee ibsa kennutu jira. Amma majlisa barguutuu qabna. Yeroo anillee yeroo takka takka haga wallaala kiyyaatti akka nama tokkotti yeroo hedduu isiniin jedhee ture. Waan godhamu kamiifiyyuu mee diigaa diyaasbooraa kanan hordofinaati majlisa Oromiyaadha, majlisa Itoophiyaadha hordofaa, majlisa qabnaa yeroo har'aan tana hayyoota gartee akka Suufiyaan kana fa'aatu keessa jira, Suufiyaan Ahmad fa'aa keessa jira, kan akka Ustaaz Ahmadiin Jabal fa'aa jira, kan akka gartee Ustaaz Haydar fa'aa keessa jira, namoota jajjabatu keessa jira. Akka durii gartee fakkeenyaaf yookiin garee akkasii tokkoon garee warra Habashii garee akkasii tokkoon guutame kan gartee fedha mootummaadha waan nam tokko jala kan basa kan osoo hin taane hayyoota beeytoota gurguddoo kan sooshaal miidiyaas lafarrattis qaraatiis barumsas waan hundaan guutamantu keessa jira. Warra akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa kana fa'aa duuba jira. Kan akka Ustaaz Jamaal Aliyii fa'aa keessa jira. Hayyoota gurguddaa kana keessa jira. Akkasuma garee fatwaas lafa kaatee garee da'waas lafa kaatee waan hundaa qabaa hayyoota akka Sheek Amin Ibroo kana fa'aa keessa jira isaan haa hordofnu kan jedhu illee ergaa isiniif dabarsee ture. Namni hedduun quban qabdan. Kana jechuun sheeka biraa hin dhagahinaa jechuu miti. Sheekni biraas waan barate himuu danda'a. Garuu waan tokko tokkotu jira waan maslahaa jedhamu tokko jechuudha. Waan gartee fakkeenyaaf yoon je'emoo yoo callisetu irra bareedaadha. Yoon balleessemoo yoo dhiisetu irra waan kana yoo achi haqaa jedhee irra wayyaamoo yoo gartee lakki meenuma haa taa'u jedhee irra wayyaa waan maslahaa jedhamu jira. Waan kamuu keessa jechuudha. Diin keenya keessa bara barumtillee diqqaatullee baranne shari'aa islaamaa jechuudha. Maslahaa keessa jira jechuudha. Jechuun maal isin jechuu barbaadeeti duuba amma gaazexeessonni OMN akkas irratti hirkatanii akkasuma gartee karaa amantii kiristaanaatiin illee waanuma akkasii irratti xiyyeeffatanii natti fakkaata. Yeroo guddaa ammoo musliima kan fakkeenyaaf irreecha shirkii jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Garuu gaazexeessonni OMN akkas jechuun sirriidha sirrii miti. An akka kiyyatti jechuudha. Maaliif jennaan abbaan fedhee ibsa haa kennu baatu isaan miidiyaadha gabbahanii yeroo irreechi dhufetti waa'ee irreechaa irraa dubbatuun irreechatti nama afeeruun hojii isaaniiti miidiyaadha.
gaafa akkasuma gartee kan kiristaanaa dhufee kan gartee fakkeenyaaf waa'ee sinodoosii Oromiyaadha namni aga OMN carraatti hojjetan jiru jechuudha. Maaliif saba kanaaf fayyada jedhanii waan dhaabate miidiyaa hawaasaati hunda isaatu gaafa inni fakkeenyaaf waa'ee irreechaa irratti nama yaame akkasuma waaqeffata irratti yeroo isaatti waa wal qabatu irratti nama afeeree nama yaame akkas godhee haasofsiisee abbaa barbaade godhetti ahla wasaala miidiyaadha ka ati gurra irraa qabadhu sin ilaallatu nan ilaallatu fakkeenyaaf amma yoo waa'ee waaqeffataa godhe musliima nan ilaallatu gaafa waa'ee gartee sinodoosii waa'ee ijoollee tawaahidoodhaa haasahu nan ilaallatu gaafa musliima ammoo na ilaallata galatoomaa jechuun hin qaba jechuudha. OMN akkasumatti kan musliimaas kan kiristaanaas kan waaqeffataas kan pirootestaantii illee keessattuu waa'ee dhimma Oromoo irratti akkasumatti gabaasaa jechuudha. Garuu gaazexeessonni Oromiyaa OMN gadi bahanii lakki waa'ee falmii sooshaal miidiyaa akkasii akkana jedhamu irratti akka nama dhuunfaa ta'anii yookiin ammoo akka gartee miidiyaa sanis ta'anii dubbatuun sirrii miti. Haa ta'uutii dubbatan itti fakkaates ta'uu danda'a akkasittis amanuu danda'an isaan itti fakkaatee dubbatan akka isaan jedhan ammoo hooggantoonni jedhan fakkeenyaaf irra deebi'aa dhaggeeffadhaa viidiyoo sadi na sobsiisuuf jechuudha. Amman tanallee sheekotii muraasa nama lama sadi yoo maqaalee dha'uu ni dandeenya jechuudha. Warra yeroo garagaraatitti quba itti qabaatiin turedha OMN irratti. Tole hayyee OMN dogongoruu danda'a miidiyaadha ni dogongora miidiyaa miti waan hagana gahu kanaa miti waan saba gartee miiliyoona 50-60 jennuu kanaa miti sanuu saba gartee hooggansa hin qabne kanaa miti nama kamiituu ni dogongorama. OMN badu hin gargaarina akkasii jechuun ammoo farra jedheeti yaadan farra oromummaati jedheeti yaadan abbaan feetannatti aaraa yaa jara keenya waa'ee miidiyaa kun yoomnuuf galaadhaan kaji'u bar hinjifatamne jirra bar gara miidiyaati ummanni bar olola isaa ni arattani OMN kun gaafa dhaabbatu waan Jawhar jedhe qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsinaa qilleensa ajaa qilleensa duraan gartee isaan bukeessanii Oromiyaa keessa facaasanii san qulqulleessina namni keenya duraan zeenaa eessarraa dhageeffata jara keenya bara VOA dochee maal jette reediyoo isaa qopheeffatee akkasitti taa'eeti bara hisaat dhageeffataa bar duraan Itiyoo 360 yaa dhageeffatu amma gadi deebi'ee sabni kun jechuudha. Miidiyaa tokkocha kana qabna. Inni suniyyuu biyya keessaa mirga dhabee amma xiqqashoo itti daddabalame Oromiyaa 11 jira fakkeenyaaf amma keelloon jira keelloolleen karaa YouTubein fakkeenyaaf amma gura qabaa humnaan qabu haga OMN jechuudha. Amma fakkeenyaaf OMN maa fi Oromiyaa 11 miidiyaan gara saatalaayitii hin darbu miidiyaa OMN maa jedhu miidiyaan amma hangafni guddichiisuma fakkeenyaaf yaa jara keenya warri habashoota fakkeenyaaf warri nafxanyoota waan kana balleessuudhaaf mallaqa miiliyoona meeqa gannaqanii Ameerikaa keessatti lafarratti kissii irratti baranii maaliidhaan miidiyaan tokkocha kanatu gola Oromiyaa hunda keessa seenee ebaluu asitti du'e ebaluu bakkanatti ukkaanfame amantiin akkana taame shirri akkana hojjetamaa jira kan akkanatti hojjetame Itoophiyaa keessa akkanatti godhamaa jira mee takkaan himna haga walgahii muhaadaraa aarimoota keenya akka amantii keenyaatti illee maal fakkeenyaaf hin agarre gaafa fakkeenyaaf amma dheengadda baaletti olamaa'onni walgahan muhaadaraa isa hunda gabaasaan turre waan hamaa dogongora isaa qofa qabannee bakkaa balleessina jechuun diinummaadha. Man diinummaadha jedheetiin fudha. Hin qabnu ka miidiyaa bira waan biraa qopheessi ka ammoo yoo akka amantii qofatti lakki achirratti waaqeffataa dhaga'uun barbaadu lakki achirratti sinodoosii dhaga'uun barbaadu yoo ammoo jechuun waa'ee tawaahidoo dhaga'uun barbaadu akkasuma akka tawaahidoo illee waa'ee musliimaa dhaga'uun barbaadu ka waaqeffataatis achirratti waa'ee musliimaa miidiyaa arabaa ta'e ka musliimaa dhaga'uun barbaadu yoo jette ka mataa keetii bana dhuka miidiyaa ka dhuunfaa keetii jechuudha. Ka musliimaatis akkasuma jedheetii yaada fakkeenyaaf musliimni qaba nuura ludaa fa'aa qabdan amma mee miidiyaa kana jajjabeessaa fakkeenyaaf TV islaamaa fa'aa qabdan hedduu jira amma fakkeenyaaf miidiyaan kan islaamaatti illee keessattuu nuura ludaa amma fakkeenyaaf jajjabeessa miidiyaan awwala afaan oromootiin akka gaariitti hayyoota gurguddoodhaan gad dhaabbate akka nuura ludaan jiru akka kiyyatti miidiyaa kanneen fa'aa jabeessaa mee fakkeenyaaf kanuma fa'aa guddisaa kanuma hagam quba qabdan waan hir'ate tokko laallee quba itti qabuudhaa fi balleessuudhaaf achi haadhutti fiiguu osoo hin taane kuni hir'ina inni qabu waliin haa jiraatu kabiraa yoo ijaarre hoo an akkas jedheetiin amana ka kanarraa hafi hin balleessina gujettu akkas ta'uu maali habashoota irra bilaashittii bitika jechuun an hawaasa kana isii dammaysee balleessa jedhini biileen hausii kennani Ameerikaa keessatti bar xabaqaan itti bitamee abukaatoon itti bitamee miiliyoona meeqa gadi naqaniitiin Ameerikaadhaan miidiyaa kana balleessaa kanaafuu amma kallattiin amma sheekotiin nama muraasa illee taatu fakkeessanii namatti miidiyaan kun akkasi kalee akkana jedhe arra akkana jedhe kaayoon isaa akkana ummata waaqeffataa qofa godhuudha ummata akkas qofa godhuudha baduu qaba hin gargaarina jechuun maa taphattan maa ofitti qoosna yaa jira kenna maa waliin dandeenye dogongora inni qabu waliin hir'ina inni qabu waliin sirreessaa gaazexeessonni OMNs namuma akkanaa kana guyyoo nama addaatiif namuma akkanaa kana isaanis ufaa ilaalan faalaan amala saba keenyaa kana beekuu qaban ani miidiyaa dhuunfaa kiyya ka gartee nama tokkoon hin hoogganamne ka ediitara hin qabne ka gartee kaameramaan hin qabne ka gartee ufii kiyyaa waan hunda ta'eetiin nam tokkolleen ka gartee wanta hin jenne kana irratti of eeggataa waa'ee saba kanaan beeka takka anaa liif seenuu agartanii
Liifin seenu keessaa mummuree bakka kanaan ebaluun itti rifatu danda'a. Anaan dhuunfa kanam tokko naquu hin qabne kun iyyuu akkasitti jechuudha. Kanaafuu isinis ufee gaazexeessonni OMN haabaduun fudhatama hin qabdu. Akka kiyyatti jechuudha. Ati akkasitti fakkaatetti jechuu dandeessa. Nam tokko fakkeenyaaf amantii kiyya yoo akkas ta'e akkasi jechuu dandeessa. Dogongorri guyyaa takkaatii fi waan baatii waan waggaa meeqa godhame waan yeroo meeqa godhamee fi waan ganaallee godhamuu deemu mee miidiyaa haga OMN saba kanaaf hojjetee fi mee gana mallee ammumaa argattee jirta kama duraatuu dhiisiyati. Waanummaan Jawaar bu'uuressa isa kanatu lafa jira ammaaf. Akka uummanni kanarra dabree miidiyaa faandoodhaa dhageeffatu. Akka gartee majlisi waa'ee gartee majlisaa irratti majlisni hin jiru kan muftii san gaddeebisiis hin jiru akka dhageeffatu. Bar hammeenya xixiqqootamoo OMN'tti agartu kana caalaa hammeenya biraa kan hammeenya malee gaarummaa ati irraan agarreetu jira. Maali sabni kun yoo TV isaa dhabe maalitti beeka? Sabni kun fakkeenyaaf saatalaayitii irraa kan argatu miidiyaa tokkocha kana jira kenna. Anaaf irra biyya qananii keessa biyya Ameerikaa biyya Kanaadaa Awurooppaa biyya garaagaraa keessa jiraattee fakkeenyaaf ati afaan adda addaatiin hordofuu dandeessa. Gaazexaa adda addaa ayyoo fi abboon kanarrayyuu afaanuma Oromoo tokkocha kana televezyiinii kana dhageeffattu kan ismaartifoonii ittiin fayyadamne kan gartee yuutuubii irraa quban qabne kama miidiyaa kana ammayyuu hordoftu meeqatamtu jira. Maa kana daganna. Faayidaa isaa maa dagannee miidhaa qofarratti dogongoruma takkatti qofa laallee wal balleessuu fiiguun ani yeroo hedduu akka waan kiyya ta'etti namni OMN kanatti quba qabu na aarsa maal qopheessinee bakka isaa yeroo hedduu waa diiguudhaaf hin jarjarra bakka sana ammoo maal qopheessine maal qabna bakka sanii fakkeenyaaf jechuun bakka biraa maal qabna bira dammaqidee seenuu amantii akkas jechuu dandeessa san jennee bar san bira dabarre jechuun komantiin akkasii akka barraa waan hin hubadhee fi maal qopheeffatte kan biraa akka amantii qofaan kanaaf dubbatu yoo ta'e miidiyaadhaan amantii kan jiru jabeeffadhaa sanuu quban qabnu isin jechuu barbaadeeti. Kan biraa waa'ee Miss Oromiyaa Visit Oromiyaa irratti shamarree kaleessa mo'attee injifattee tokkoffaa baateedha. Mihidar Taaddalaa waa'ee Mihidar kana irratti qeeqa garaagaraati kan ka'e walumaa galatti achirratti dorgommii san irratti jechuudha. Dorgommii bareedduu Oromiyaa kan jedhu achi keessatti bareedduun hedduutu hirmaatee achirraa isin tokkoffaa baatee jechuudha. Tokkoffaa lammaffaa sadaffaa bahaniiti akkasitti gartee kan filaman jechuudha. Akkasuma badhaasa abbaa badhaasa 200,000 taatee jirti jechuudha. Jalqaba irratti Mihidar baga gammaddee baga milkooyte siin jenna. Kan biraa jechuun waa'ee xiqqashoo gara bareedinaa irratti qeeqa siirratti ka'e kanaaf fakkeenyaaf nam tokko maaliif ajandaa godhatan maaliif qeexan kan jedhudha. Inni kaan ammoo lakki sirrii miti kan jedhu illee jira. Fakkeenyaaf hin bareeddu warra jedhudha. Dura tokkoffaa maaliif qeexama ajandaa godhatan kan jedhudha. Akkamitti ajandaan godhanne? Namni keenya ajandaa maa sodaata? Qeeqa maa sodaata? Dubbii wal balleessuudhaaf dhagaa walii darbatuuti malee qeeqan sodaatina. Qeeqni waa sirreessa. Qeeqni fuula duraaf akka itti yaadamu ta'a. Ati waan gadi gubbaa gadi dhufe aamina jettee fudhatta fakkeenyaaf. Maa kun taame akkamitti kan taame jechuun sirriidha. Namni maa dubbata waan jedhu keessa laata. Fakkeenyaaf waa'ee dorgommii amma kanaa irratti jechuudha. Akkaataa ammasiin tokkoffaa itti baate kana keessatti dubartoota babbareedduu fakkeenyaaf warra agartan kun hundi isaanii warra Oromiyaa godinoota garaagaraa irraa dorgomeetiin bakka kana irratti hirmaateedha. Waa'ee bareedinaa irraa mee xiqqashu jennee birachi dabarraaf jedhaa bara. Amma fakkeenyaaf qeeqni kan ka'e hin bareeddu kan jedhu san irratti jechuu kiyya. As keessatti bareedina hogguu jedhamu bareedina gartee funyaan dheeraa yookiin ammoo akkasii fuula bareedaa kanaa miti. Achi keessatti waa'een ulaagaalee garaagaraati kan jiru. Ulaagaalee saniin fudhatama argatte fakkeenyaaf afaan adda addaa beekuu tambira waa'ee afaanii kanarratti mee gara Oromootti illee keessattuu fakkeenyaaf waa'ee Mihidarratti afaan Oromoo illee beektu maal kan jedhu waan akkasiitti kan kaa'amaatiin ture. Duuba kunniin jira jechuudha. Amma kanneen keessa hin ta'in bifaan hin bareedduu kan jedhu irratti bifaan hin bareeddu yeroo jedhamutti tarii warroonni isii waliin dorgome wantoota isiin guuttee jirtu saniin hir'ina qabaatanii kallat waan isiin guutte kanaan ammoo isiin caaltee argamtee dabuu dandeessi. Ogeessa waan kanas ta'uu baatu akkanatu tilmaamuu ni dandeenya. Isin jechuu barbaadeeti. Garuu warri komii kaasee ammoo sirriidha. Maaliif jennaan waan kana keessa ilmi namaa bareedinaan himti. Ilmi namaa funyaan dheerinaan ilmi namaa gartee fuula bareedaa qaqqabaateef himti. Fungaan akkanaa kanas ta'e bareedaanis ta'e kan akka isii bareedduu sanas taate kamiyyuu jechuudha. Namummaadhaan ilmi namaa kan madaalamu ilmi namaa bifaanii miti kan madaalamu bareedina jechuun hojiidhaan bareedina jechuun kaayoodhaan namummaadha. Gaafa nama godhee rabbiin si uume bareechee si uume ilma namaa hogguu jedhamu namaadha. Achi booda namarraa maaltu jira ka jedhu achi booda wanti biraa nama ta'uudha. Namummaa qabaachuudha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf hangamoo bareeddee akka urjiititti illee iftee namummaa hin qabaanne yoo ofittummaa hin qabaanne yoo gartee amantii hin qabaanne namummaan sun hin jirtu bareedina sun illee hin jiraatu jechuudha. Garuu namni wanni kaasuu fi as keessa bareedduu Oromiyaa jedha fakkeenyaaf dorgommii makana irratti iyyuu bareedduu Oromiyaa jedha. Miis Oromiyaa jedha fakkeenyaaf waa'ee bareedinaattu jira. Waa'ee faashinummaattu jira. Jechuun waa'ee moodeelummaattu jira. Kanaafidha hawaasni kakaase bareedduu Oromiyaa jedhamee akkamittuun bareedduudha dorgomte ka jedhu waa'ee bocaatullee as keessa jiraafidha kan kaafame sirriidha kaasuun jechuu isin jechuu barbaadeeti. Garuu akkaataan isin dabarte an keessa akkasii gadi fageenyaan beekuu baadhus akka xiinxalla kiyyaatti akkuma amma jenne namoonni biraa kan gartee isii caalatanii boca bifaati reema kaasaa jiru beekika. Kun ammoo waan haasaamuu qabu miti beekilli nama bareedinni amalaa akhlaaqa
namummaadha jennee jirra. Warri kun ulaagaa biraatiin dabranii garuu bakka biraa ka isiin irra caaltee argamteen jiraatee dabruu danda'a. Tarii waan biraatiinis yoo hinjifatteen beeynu sun akkasitti waan ta'eef dabruu dandeessi. Sunuma waan nama ajaa'ibu miti. Qoosaan qoosaadha karaa feesbuukaatiin anillee qoosaatuma ture fakkeenyaaf namuu qoosaadhaaf waan fedhe jechuu danda'a. Sun akkasiidha. Karaa biraatiin ammoo fakkeenyaaf waa'ee afaaniitii fi akkasuma gartee isiin tun Oromoo miti maal ka jirudha. Yeroo hedduu waan nuun ta'in takka Oromummaa irraa mulquutana amala ammaan ni qabna. Oromummaa itti uffisuullee ilma abbaa gadaati jennee itti uffisuullee ni qabna. Kun sirrii miti jechuudha. Intala Oromoodhaa fakkeenyaaf waan kanarratti akka hirmaattee namoota jajjaboo gartee fira isiidhaa hedduutu sooshaal miidiyaa kanarratti gadi bahamee amma ajaddama kanaatiin himamaati jechuudha. Namoota sabboontota hedduu jechuudha. Isiin Oromummaa irraa mulquu osoo hin taane dorgommii sanirratti kaleessa yoo ilaaltan irra guddaa afaan Amaaraatiin kan haasa'ame. Dorgommii kanarratti afaanota garaagaraa beekuudha tokko ulaagaan jedhameeti jira. Afaan dabalataa yeroo jedhamu afaan Oromoo irratti kan biraa dabalataan jechuudha moo afaan Oromoo jalaa balleessanii kan biraa bakka buusuudhaan naaf hin gallaan dhiifa malee naa godhaan. Isirratti hin baanu beeki. Ani Amboo keessaa dhufee ani maalii keessaa akkas tahee afaan isin haasoftu ammoo kan biraa. Afaan Oromoo dubbachuun daqiiqaa takkaaf itti ulfaatu ijoollee akkasii jechuudha. Dhugaa wanni kun ani kanan jedhu aadaa ammayyuu fakkeenyaaf ammayyuu afaan Oromoodhaa guddate Oromoon uffatee kan jedhu sabboonummaan ammayyuu an TikTokii fi Facebooka qofarraa akka jiruun hubadhe. Lafarratti sanuma jirra ammayyuu magaalummaan afaan Amaaraatiin bakka of goggoruudha qofa. Kaniin hubadhe waan ajaa'ibatti ta'an kaleessa dorgommii kaleessaarraa. Asirratti dubartoonni dhiyaatan kuni hundi isaanii akka isaan hunda jechuu baannu hedduun isaanii akka isaan goggodhatan si ajaa'ibsiisa. Fakkeenyaaf an Amboo, an Arsii, ani Wallaggaa, ani akkasiidha, an Harargee maal akka isaan goggodhatan ammoo akka biraati. Nama gartee afaan Oromoo bikka afaan Oromooti dubbatamu keessa baatii takka bubbuleen fakkaatan gariin isaanii jechuudha. Inumayyuu walga'iin sun afaan Amaaraatiin irra guddaa kan inni geggeeffame jechuudha kan isaan achirratti dubbii godhan. Waa'ee ofii ammoo akka Oromoo bakka bu'anii viizit Oromiyaa jiran. Waa'ee Oromummaa ibsu, waa'ee sirna gadaa, waa'ee eenyummaa Oromoodhaa, waa'ee aadaa Oromoodhaa afaan Oromootiin bareechee namu tokko ka ibse seerumaan akkasii akkana jedheetiin ka ibse nagarre. Haga isii tokkoffaa baatirraa ka'e jechuudha. Kuni hedduu nama ajaa'ibsa akka waliigalaatti jechuu barbaadeeti beeki. Kuni maali kaayoo waan kanaatu akkam isa ka jedhu hedduu shakkii guddaa natti uume jechuudha. Kuni sirrii miti. Jechuun agamta akka duubatti hafaa jiru akkasuma gartee warri dorgommii kana dhiheessitanis fuula duraa fi wanni kun ulaagaa jalqabaa ta'uu qaba. Afaan dabalataatu barbaadaa jirtanii afaan dabalataa tokko wanni guddaan wanni ulaagaan kun ittiin dabramu ni beekna. Afaan hedduu dubbatuudha. Afaan uumamaa kan jiru kan dhaloota afaan Oromoodha. Oromoo bakka bu'ettee Oromiyaa keessa deemuudhaa fi viizit Oromiyaa jechaati jirtu afaan Oromoodha. Jalaa haqaa kan biraa maali saba biraan agarre fakkeenyaaf jiraanu malee akkana ammallee bakkuma san jirra fakkeenyaaf nuti. Mee ilaala saba biraa jechuudha yeroo har'aan tanaa jira kenna. Tigireen sabni xiqqaan kun fakkeenyaaf gaafa dhiyoo ashandaa waa'ee miidhaganii akkasii aadaa ofii uffatanii Finfinnee kana dhufan akkam agartanii jirtanii isaa agartee muudiidhaaf afaan Ingilishii fi afaan Amaaraa keessa akkas gurguratu agartanii jirtanii. Wallaalummaa duubatti hafaadha kun. Doofummaa guddoodha kun. Baratuu barbaachisa amma warroonni gartee dubartoonni achirratti babbahanii akkas godhatan sun dhiifa malee naa godha. Garuu ammoo kan isii kan amma miidhar kuni afaan Oromoo numa beektinsa. Akkaataa isiin BBC waliin tahaa gaafiif deebiste tokko ammoo kanaan ta'in jira afaan Oromoo dubbachuun natti ulfaatu jette akkasii miti akka jedhamu. An afaan Oromoon hin beeka afaan kiyyaa afaan dhaloota kiyyaati jedhama malee natti ulfaatu jechuun namni tokko jechuun diqoon hin beeka. Diqoon hin beeka akkasiidhaan fakkaata. Hiikkaan isa akkasuma mire akkasitti dubbatti garuu ammoo ni beekti haasawa isiirraa jechuudha. Kan biraa ammoo dhagaa jetteedha. Kana amma ajandaan guddaan Oromiyaa dhagaa jetteedha. Namuu haala adda addaati. Inni kaan gartee ogummaa isiin gartee yuunivarsiitii irraa ittiin baratteetu waa'ee ijaarsaatii kanaaf dhagaa jettee. Isiin amma akkaataa isiin jette viidiyoo gabaabaa sanirraa agartan. Oromiyaa akkamitti ibsuu barbaaddaa waa'een isiidha. Oromiyaa ibsuudha mire Oromiyaa mul'isuudha mi Oromiyaa akkamitti ibsuu barbaaddaa jedheen gammadaa olaanaa. Duuba an Oromiyaa dhagaadha jedheetiin fudha. Oromiyaa waan akka salphatti ilaalamuu miti dhagaa jedheetiin ibsaa. Bu'uura waan hundaati ijaarsa xumuraa manni tokko yeroo ijaaramu dhagaadhaan kaa'ama. Wanni dhagaadhaan ala ijaaramu tokkollee hin jiraatu kan jedhudha. Asirratti anama yaada kiyyaa beekee kaa'atu waan feetinaan jechuu dandeessa. Namoonni garaagaraa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti wanni isiin baratte fakkeenyaaf waa'ee ijaarsaati achirratti dhaabbatteeti ibsatte kan jedhudha. An kan eegsii guddaarra kaa'a. Yoo akkas ta'ame bar namayyuu waan irra barate irratti gadi bahee fakkeenyaaf namayyuu gartee kan doktorummaa baratillee gadi bahee yoo waa'ee fayyaa Oromiyaan akkasii waa'ee fayyaa irratti lafa kaa'ee hin taatu jechuudha. Sana osoo hin taane amma isiin hubannoodha. Isiinuu himtee jirti fakkeenyaaf yuunivarsiitii baatee baatii lama jechuudha. Yuunivarsiitii irraa eebbifamtee ammuma dorgommii kana tasumaan uf amantummaadhaan irratti hirmaadhee mo'adhe kan jechuudha. Ittiin qophoa'e natti fakkaata. Oromiyaan dhagaadha. Bu'uurri waan tokko yeroo ijaaramu dhagaadha. Jajjaba waan adda addaa jedhamuu danda'a. Wanni hundinuu akkaataa ittiin ibsamu qaba. Namni tokko fakkeenyaaf bareedduu akkasii yoo bareedina tokko ibsuudhaaf bareedina namaa ibsuudhaaf waan ittiin ibsamutu jira. Fakkeenyaaf jechoota
jechoota ibsamutu jira. Afaan Oromoos haa ta'u Ingiliishillee haa ta'u afaan barbaadayyuu haa ta'u jechuudha. Bareedina dachii, bareedina biyyaa, bareedina lagaa, bareedina gaaraa akkaataa itti ibsamu waan ittiin ibsamutu jira. Jechi hin dhumne jechuu kiyya. Dhagaa osoo hin taane waan ittiin ibsamu Oromiyaan jira jechuudha. Kuni kallattii kamiinuu fudhatama hin qabu. Isinis akka fuulduraaf irraa barattu yoo godhan irra bareedanatti fakkaataan. Akkaataan isii jechuun Oromiyaan dhagaadha. Dhugaadha. Isiin ammoo kan oguu jettu beeki badii fi miti. Akkaataa haasa'u isiin irraa guulaltaan miira keessallee seentee jirti. Hinjifattee haadha badhaasaa taatee amma yuunivarsiitii baatee barattuudha. Jechuun aangoo guddaa kana irra kaa'anii argattee waan gaafii guddaa akkana kanaa miti tarii akkuma reefuu jenne ijoolleen gartee amma magaalonni jedhan kunneen maatii waliinuu tarii afaan Oromoon dubbatan. Ummaayyee indeenna shawara jedhu warra akkasiisan fa'aa ta'uu danda'an. Ariifa ta'uudhaaf jechuun warra katamaa ta'uudhaaf warra akkasii ta'uu danda'an hin beekamu dhiifama. Duuba amma isin akkasuma tasuma gubbaan gaafannaan gadi baatee dhagaadha jette. Oromiyaan dhagaadhaan ibsamtu. Oromiyaan wanni ittiin ibsamtu waa hedduutu jira. Wanni dhagaadhaan ibsamu wanni biraa jiraachuu danda'a. Bareedina intala takkaa hin hima jedheetiin an akkanumatti lafaa ka'eetiin qaruuraadha yoo jedhan taati fakkeenyaaf amman. Bareedina hin taatu wanni hunduu adda adda jechuudha. Bareedduu akka barbaree yoo jedhe fakkeenyaaf amman taati jechuun wanni hunduu akkaataatti ibsamu qaba jechuudha. Isii nama barate sanii miti namni kamiyyuu akkaataa waan itti ibsamutu jira. Wanni hundinuu akkaataatti ibsamu qaba jechuudha. Laal hattaa sa'aatiin tuni bareedina isiidhaa himuudhaa fi waan isiidhaaf lafa kaa'ame akkaataa itti ibsamu meeshaan akkanaa maaliin bareedinni isaa madaalama ka jedhu waan lafa kaa'ameetu jira jechuudha. Kun sirrii miti shashaffanuu osoo hin taane fuula duraaf akka irraa barattuufidha. Garuu hagas hunda waan dhagaa walitti darbatamuu gahu natti hin fakkaatu. Akkaataa haasa'u isii irraa itti hubadhe kun xiinxalla kiyya. Isii waan feetan jechuu dandeessan. Kanaafuu Oromiyaan dhagaadha akkasii isiin mooyaa akkasii qabdi isiin ogummaa yoo ogummaadhaan madaaluu taate namayyuu gadi bahee waan fedhe haa jedhuun ka ogummaa tiruudhaa qabu kan yookiin ammoo ogummaa kaleedhaa qabu Oromiyaan kaleedha haa jedhu inni kaan haa jedhu akkasii miti sirrii miti jechuudha. Kuni sirrii miti sirreeffachuu qabdi jenneeti yaana kaa bareedduun Oromiyaa tuni. Kanaafuu bara hojii gaarii siin jenna wanni kun hagam dimokiraatawaadha hagam Oromiyaa guutuu hirmaachisee maaliin madaalawaa ka jedhu an keessa isaa akkasii gadi fageenyaan beekuu baadhullee an gubbaa kanarra waan natti mul'ateedha kan isin jechaa jiru jechuudha. Isinis akka isin fakkaatetti hiikkachuu dandeessanii an kanaadha kanatti mul'ate. An Abduu Mobile Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.